كذي تريتيات إيه إسا وجين هجم تيتن أكملت والفوتري هجم وجين تورتا منا تكوكيت جيا سديتو لينتوري أوكي قاب درا هذا ما فبتو نكاي سنيغوري مو نكاي إيمو كان هادو ما فباتو كانوا غودي ماتما أوكي باتي سدي ولين تورتني أكا باتي سدي تي ولون أجرّيو يجوا إلمو إذا وفي نيجان أرجيو أرجع أرجيو بيكو غافتا قديمتو غراتي سيجوم بيكو أيه غلطو dhageettan ka ustaada isinillee dhageettanii sultaan alkayrillee as keessa jira hiriyoonni isallee warri akka heydar faa warri akka ahmad faa namoonni itti dhiyaattanii fi anillee dhageenne sultaanii kiyyaa maali rakkoon kee baatii saddeeti qofa wajjin jiraattanii haadha manaa keetiin adda si baasee finfinne masan keessatti osoo nama kamii oluu humna qabdu osoo nama kamii oluu iyyuu miskiina gargaartu osoo kakaaba rabbi jala dhaquu dhaabateyyuu birri keetiin geessitu rakkoon kana hunda si godhee ilmoo kee arguu si dhogge haadha manaa kee baatii saddeet qofatti addaan si baase balbala jalatti konkolaataan si buusee irraa si fageesse maa'in. حياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالتوما الفاد داوند كيسانو أكما علمنا ما ربي بدء ميديا كنرتي ولدت في ده إسافاجو جرولة كاليسة إسكالو جرولة ولدت إيسة أكاسو مهير اللي ولدت نفيد غافة جالكابا ولد دفنو أني إيمو مالي كجتن اللي والله بالله يسلكي كيرا إيمو كابو الحمد لله نمون ندو إسلي جت مرة دوام بافتو لما كان إيمو لين هذا أبادو برتيتا لا أني نما إيمو رت اللي كراسسو متي إيمو ما يون كابو application imo sanu silki ki yaran jiru wallahi billah namni dagaw fi warra sheekoti imo jani waan warrab sanifi asuman ergada mucattiin qulqulleessite gora keessa jirtan eeshi dubbata sirnumani wal argine guyyaa itti aanu akkuma nama tokko wala janajana wala jinnilleen injiru sanilleen hawbadda takka bilbilee fin beeku wal argine siita naataata eeyye agas gaafa nikah qofa ayne rabbi walin nu fide galleen haa ta'u ammoo mucayyotana nama hamtullee miti ani media irratti illee maqaa isii balleessuun barbaadu haadha qaba obboleettii qaba yookiin isirra arraba qaba yookiin isirra nama biratti of jaalachiisuuf jecha wanni hamtu isirra kaa'ullee jiru haa ta'u gaafa fuudhee galuun irraa nama dhukkubsattuu turte ni beekan maatillee yeroo dhukkubsattuu isiniin jedhu kana nama akka nama sihiriin itti dalagamee falfalli wanti garagaraa itti dalagame maatiin rakkoo akkanaa qabdii duraan jennaan ni qabdii naan jedhan yaala isiif barbaachisu mana yaalaa geessee mana aadaa geessee even finfinnee keessaa bahee hanga adaamatitti ni beeytisillee waan rabbillee argu anis argu yaala isii yoo xiqqaate ji'a 3 ol waliin dadhabee namni shahara al-asalii miti shahara al-azaabin dhandhamee jecha dhugaa garatu dhugaa kanaaf erga isiin fayyitee jette wanti hin fayyine tokko jira amalli fayyuu hin danda'u akhlaaqni fayyuu hin danda'u akkasuma mu'amalaan nama waliin jireenyi waan namaaf bitan osoo hin ta'in yookiin yaalan marfeen namaa kennanii miti san bultii haadha fi abbaa waliin jiru qofatu beeka maatii waliin jiraatee arge qofatu beeka kana arguuf deemu qofatu beeka san ani akka itti dabarsellee dabarse ji'a 8 akka itti waliin turre jechuu yoo xiqqaate ji'a 3 ol dhukkubsatte akira rabbi fayyise wanni hin fayyine amaloonni tokko wal dhabbiin numa jira hin beeytanii sin kana waan miidiyaa irratti haasanii miti waan ta'eef achi baase filannoo isii godhe hin gorse obboleettii kiyya anaaf ati haadha mana kiyya anaaf ati haadha kiyya anaaf ani abbaa keeti obboleessa keeti waa hunda keeti har'a abbaaf haatiif obboleessi keellee ana jedhe kunoo gaafadha gorse oduu namaa dhageette jiruu keettu bada bultii har'a addaan si baasan kana bor itti seenuuf ta'a seenan nadaamadha laal akka ani bar amma arraba mi'aa fi isinitti himaan jiru akka isinii galuufi jedheeni gorse yeroo gorsu kana obboleettii itti yaame gorsite isiin amma asirra haasoftutu mataan isii dhuftee gorsite
akkasuma obboleettiin birallee jirti gorsitee bira kaayee mee yoo wayyuu itti dhagaame jedhee yeroo hedduu waan hin gala jettuuf jecha achi abbeeralleen dhufee gorsee dadhabee akkasuma abbattillee bilbilee gorsee namni hundi gorsee akhira waan godhu dhabee mucayyoon tun na harkatti uf ajjeeftee daa'imallee ta'uu mala waa hedduu namni illee itti fakkeessuu mala jedhee fuudhee osoo mana isii osoo anka baakkabu naamusaan osoo isiin zollumin osoo isiin miidhin namni walitti bu'uu nima jira yeroo namarra tarte waanlee namaan jechuun nama jira suni caadi jechuun akka nama ani caccabsee gaggabsee yookiin dararee azaaba keessa isii galcheetitti ilaaluun qabdan obboleeyyan kiyya akhiraa fuudhee galu malee naan jette taa'i jedheen guyyaa lama moo sadi kadhee guyyaa sadaffaa irratti wallaahi rabbi quraana buuse kadhee fuudhee manaan gahee ofin ajjeesin jedhe hattan abbatti dawwalee galu malee jette yenna maal galti kun haa dhagaane waraabaa fi sagalee kana biraan gahe maal galti dhuftee na bira mana kiyya galtee laga sanitti isii darbanaan jedhe abboo makiinaa jalaa aseentii yoo barbaadu jedhe inki jibaara jecha kiyyaaf dhiifama garuu inki jibaara waan takka abbaa kiyyatti illee him obboleetti kiyyattis abbeeraa kiyyattis hin himne. Astaghfirullah wa atuubu ilayh. Hinki jibini dhiisi amma asirra waliin lollu duraanuu wal lolli hingaa. Khalaas hingaa. Obboleetti kiyya abbaa kiyyatti waan yeroo fedha abbeeraa kiyyatti ati nama guddaa wanta hin taane hin dubbatin. La dhiisi wallahi billahi bilbila na asee dhuftee jirti obboleettiin isii abbeeran isii dhufee jira manatti gorsanii jira obboleettii waliin itti hima abbaa barbaadanitti. Fida isaan ani immoo miidiyaa kanarra dhufee haasa'uun barbaadu asli kabaje keetiif Ahmad Bosona Baale wasarrii'uu nabe maal narraa qaba Ahmad Bosona Baale isatu muudhe isa mujrima hin beeka duraan yoo nabeetti ana beeyta malee maalummaa kiyya baagiraawundi kiyya hin beeku Ahmad Bosona Baale guyyaa takka moo lama waliin deeme wallaahi billaa isan beeku waliin nyaadhee dhugee guyyaa takka moo lama sani achi wanni inni asirratti fakkeessu hin kijiba uma takka narraa hin qabu maa namni guddaan hagana goo kijibu of fakkeessu kalee waan naan jedhe laal aslii dhagayi viidiyoo kana waraaba kalee waan inni naan jedhe achi dhaqee jara bira akkamii akkana godha akkamii obboleettii nama akkana godha jedha ana bira dhufee maal jedha galgala gasteetti bar mucaan kun hojiirra waan jiruuf hojii kana harkatti balleessuuf ta'an seeyyuu se'een jedhee miidiyaa irratti immoo afaan lama haasa innuma namni guddaan hagana ga'u dhiisa walaa Ahmad illee narraa dhiisa ولا نما برالله ديسا ولا هيدر اللي سي دبتا ديسا ولا أبازر اللي سي دبتا ديسا خلاص أنا موج أتيتنا فوري كباجان أكن دون أكن جلت ميدان فوري قلتي نانتاني ولينتاني إيه قلتي نكاح يصير رابوس نكايني أك شريعات بابر بعدنيهما رسالة انتهى بريستة على هيو إرجتة أفهم جتني جارتي غرا قبل رانا كان نبوا أوسط نبوا نكايني تطلق دو جتنا قاف يسين ديت إداني سي دومته أكو مجزء نكاحن كابنه الطلاق إدّا إيجاتو طوري لغو إسي إيجاتو بكسن غاف إتين ديتر الرابو إسين حرام عليا إسين أنا رتي حرام هذا متي إيه واتوكو كيس نجرو بيد علمتي وانت نماري نركزها تردرين بو يدتني أنا سيركيسة أصلي أنا سيركيسة أنا شيخ وما قرآن في حديث نقرأ توكو مغرغرة غافا كيساني الله سبحانه كامبو إيه غافا درية نموتو والهيتو إدّام باتي سدي أفرقا وقانو تددبسا والتمال نغرغرة أمان نغرغرة كمنا سنما سيغافة سنما أكسي إنجر غافة أنا مو وان سيدي نغافة كبيكو سيدي بسا كم بين إنجنا ما برا غافة سوني أكسي بوسي نكا إسين أم نرت يارام ولو ما قالتي أتشبود إيغا دائم تيس غافة على دي سولين دها جرتنا جنا همان هاي ربي نغا ناي كجري دعاي قد إفي بريالا إسي برباجي سو إرغي أكسي أسي اللي غرغارا جر ريسيتين جي أكنا دورا غافة دقدم إجا إرغي جراو برباج أستاذ إجنما الله توقنا أتو إذين غرا قبل يتنيني مي إيه ilmo izin gara qabdu gize namni abbaan manaa tokko haadha manaa xalaaqe ilmoon garaa sun ka'e nuti. Kama kiyya maali ilmo maraammaree keesse ilmi kiyya. Osoo hayti teessan lama isin hin geenne xalaaquu kana sheeka jinni baasu waan kana walitti araan. Ilmuma waliin bu'e gaafa inni bu'e xalaaq illee walumaan gadi bu'e. Sheeka gaafannaa shee Hamza. Waan isaa jedhan kana dhageettani dalila nu godha. Maal jettan? Yoo barbaadan ammallee kun xallaqtu. Afacha kenni amma isinii mi Ustaaz Lamzaadha gaafin kun tokkoffaa Ustaaz Lamzaa yeroo baay'ee isinii fi sheekota hedduurraallee akka dhaga'utti ni kenni aaren hin bu'uu jettan taakka lammata jaartii takka abbaan manaa gizee gadhiisu
haga baatii sadii I think natti fakkaata moo baatii wayii turaa yoo gaabbiin fa'aa jiraatanii akkasitti bu'aa jettan. Amma sulxaanin kenna miirumaan warratti geessee xallaqtu inni biraa deeme ni kenni bu'ee jedhaara aariin. Waan kana shari'aa wal bira qabaa laalaa tokkoffaa intalli tunillee andar ejjidha. Amma nuti akka sabaatti akka obbolmaa dubbanna malee osoo akka seeratti biyya faranjii fa'aa jiraate yakka kun yakka waggaa 20 umrii guutuu hidhamuun mala. As gaddidoo madfar jedhama kun amma maaliif ilmoo waggaa 18 gadi waan isin jaalattan san irraa fudhatanii ilmoo itti dhalchanii ammallee ilmoo wajjin rakkisuun akka seera faranjiitti akka amantiitti deemna nuti amma akka aadaa Oromooti fi akka amantiitti deemna. Ni kenni aariidhaan buusan kun isaayyuu namni waa beeku aariidhaan buusu kun hitta yaamee akkami nuu laala sheeticha dabarsine kama manguddummaa namni aare garma ofii fedhutti kataalii rabbi ani yeroo sanitti asirreessitu fatwaan hin bada waan ta'eef amma wanni tare ani wanni jedheef gizee sanitti irraa ni hiikne turee haa tasgabbooftu jedhee eegee jijjiiramti har'a wayyaa qabdi jedhee miseejjiin na rakkiftee arrabaan narra deemte waan namni ammallee ofiin hin haasoftu mucayyoon tun daa'ima. Maal isin eessatti eeydan kun ilmoo ofiitu argeen beekuu diimaa gurraachaa jedhaa jirtu mucattiin isinatti argitanii beeytan isin ilmoo keessan kana. Bilbilaan wal quba qabna. Bilbilaan wal quba qabna. Argitanii beeytanii mire. Wal dubbisna sii galee kanaaf ani gizee sanitti jarjira sanitti aarii sanillee xallaqtu hin jenneen akka eega aarii keessaa bahe eega miira keessaa bahe ol qabee gaqqabe gallaalee ammallee haadhi duniyaa boru akiraan sobiin sulxaanii kiyya wallaa ani mucattillee hin beekuu si beeka malee garuu la ani maal soba asli ani sobu abadan wallahi sobu maa namni na nyaachisullee sheeka dubbii tana walitti araarte amma carraa sheekani bakka dubbii jarra karakkoon hin jiru yeroo qarshii barbaadu qofa ka dubbisu arrabsee illee kalaas sumayya qoy sheeka dubbii tana wali araarsaa dubbii sulxaan jedhu kana walitti araarsaanu fatwa fatwa itti jalqaba irratti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo tokko Sumayya charjira kaay irraan fagaatee maabraatiin bakka hin jiru rakkoo yoo chaarjiin si cufellee rakkoon qabu akka ta'e irraa si fuuna isheetti gad hin dhiibnu rakkoon qabu dhageeffadhu gati hayyee أشي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث جران والنسدي قوسان سالي رقادا رقان سالي رقا جران النكاح والطلاق والرجعة نمنتك قوسار مان هذا مناكي يهيك يوجد سيقول نكان الرب ويجرا قوسين جرا فاچهين جرا قلدين جرا ايسرا بويرا توك لما فا قوسار مان اصلين فكينيا في انتلسا نومتكو Nikasi godhan jira maharii qarshii hangana yoo jedhe qoosaadhumaan gurbaan qeebaltu jennaan allaqa nikaan godhamee jira jaartii isaati harka qabatee fudhachuu danda'a jechuudha. Lama sadaffaan haadha manaa isaa kan hiikee jiru tokko raja'atu sideeffadhe yoo jedheen qoosaadhumaan deebiteeti jaartii isaati. Asirratti namni haadha manaa ofii dhiira biraatti heerumtee kaatu malee taatu jettanii yookaan qoyga haa xumuruuti. Haa xumuru. Ayaa daktari maa ifar fallakkiriidha. Galatoom. Yoo fakkeenyaaf namni tokko bakka tokko taa'ee sadiin siika jedhe sadanuu hin bu'a moo tokko ofa bu'a. Kan irratti khilaafa jira. Dhiirri tokko haadha manaa isaa yeroo tokkoon siika jedhe jennaan baatiin sadi osoo hin gahin rajaatu yoo jedhe jaartii isaatii deeffachuu hin danda'a. Yoo yeroo tokkoon hiike jechuudha. Yoo immoo yeroo lama deebi'ee hiike baatiin sadi osoo hin dhumin rajaatu yoo jedhe deeffachuu danda'a. Sadaffaa irratti ammoo chaansiin hin jiru baatiin sadi dhumuu baatullee jechuudha. Yeroo sadi irra deddeebi'ee fakkeenyaaf fakkeenyaaf amma har'a hiikee torban tokkoon booda ammas lama buuse jedhee kabiraa yoo buuse jechuudha. Sadi yoo buuse isaan adda baatee ji'a sadi lakkaatee xumurtee kaatee jaarsa biraatti heerumtee jaarsi yoo si hiikee isa kana deebi'uu dandeessi malee abadan deeffachuu hin danda'u. Yoo ammoo yeroo tokko qofaan hiikee jechuudha. Baatiin sadi dhume deeffachuu hin danda'a. Haala kamiin nikaa haaraadhaan jechuudha. Abbaa bira deemee akka nama gartee haaraa fuudhaarutti deemee maharii haaraa kennee fi deeffachuu hin danda'a. Amma obboleessi keenya sultaan jechuudha. Osoo fedhii qabaatee yeroo tokko qofa waan hiikeef deeffachuu mirga guutuu qaba. Leannahu itti deddeebi'ee hin hiikne. Kanaafuu nikeen isaa kun gimmaashni hin jira miree lama jira tokko hiike. Deeffatuu ni danda'a. Sultaan dhiifama hojii yeroo meeqa
Eka gimaash irra jira. Akka gaafa reedii san ta'e bara amma sultaan. Gimaash hin jiru asli anatuuf beekami bareedaa kiyyamee tasgabbaa of lakkoofsa tokko tuqaati waan isinin jedhu amma qaldillee yookiin Hamzaatillee kitaaba qajeeli dubbisiiti bareechi Deetichi Hamzaa neetworkiin qabe. dubbisi bareechi haa dubbisu Hamzalleen jedhi walii galatti ani mucayyoo xalaaqii Eeshi amma sultaanii Alaminaa kiyyaa miti obboleettii Omaa kiyyaa rakkoon qabu. obboleettii kiyya immoo miidiyaarra ooftaniin dararinaa hin rakkisinaa Sultaan amma akkana goona ayyee tani kaya duraanillee namaan mari'attanii waliin fuune namallee mari'attanii waliin loonillee namallee mari'attanii waliin hin rakkoo miti yoo jaalallee jiraanne giddii wanni wajji jiraatan hin jiru Hamzaa yoo jala kana jiraate nu deebisa amma ta wumaanitii ta namummaatti ta biyyoomaatti deebina mucattiin tuni intala biyyaatti intala islaamatti salaata haa salaattuu haa burreessitu san isin abbaa manaattu beekamalee nun beeynu akka mootu ilaalchi amma namoonni achi ilaalaa jirutti yoo akka jedhan waggaa 15 kana taate ganaa salaatuma waa'ima salaataa kana harkaan imaanaa islaamaa shuruuxa salaataa kanaa barsiisuu irratti eeguu maal waan barbaachisu reefuu itti wajjabaa jechuun sooma salaanni andar eejjidha ganaa nama barachuu barbaachisu kuni waajibni mucayyoo haadhan qabne ka abbaa bira hin jirre waajibni isinirra itti gaafatamaa isinumatu himalle akkasumanatti fakkaatalle haati manaa yoo hin salaanne itti gaafatamaan abbaa manaati natti fakkaata dogoggoruu baadha dhiifama isinirrallee beekee mittiin qaraanillee so amma mucattiin tuni bakka salaataaf karaa rabbiitirra diddaaf dhiisan sanillee hin geenne dhugaa dubbachuuf taanan jechuudha. Jaalaluma jidduu keessanii dhumee dhiise mucattiin tun akka himtutti kabajaan isinitti dhufte bikiraa jedhan saniin kabajaa ofii qabatte isinitti dhufte barsiifachuun qaraasisuun harkaana imaanaa